misooma bunaa wajjin wal qabatee jiru hojii bunni bal'inaan bunni biyya keenya keessa jiru kun buna harki caalaansaa buna Oromiyaa keessa jirudha. Kanaaf harki 70 ol buna naannoo Oromiyaa keessa jiru bunni biyya keenya keessa jiru. Kanaaf naannoo keenya keessatti bunni bal'inaan kan inni misoomaa jiru. Godinaalee bunni keessatti misoomne bal'inni isaa walaa caalu malee godina keenya hunda keessatti bunni misoomaa jira. Kanaaf waggaa waggaan oomishaaf oomishtummaan bunaa qulqullinni bunaa dabalaati kan inni jiru. Kanaaf oomishtummaan qulqullinni bunaa dabaluu irraa kan ka'e immoo waggaa waggaadhaan bunni gabaa giddu galeessaatti dhiyaatu haaluma bifuma wal fakkaatuun bunni gabaa addunyaatti dhiyaatu waggaa waggaatiin dabalaadha kan inni jiru. Keessumaa mootummaan bara 2012 xiyyeeffannoo itti kennee bunni inisheetiiviidhaaf akka haammatamu adda godhee booda bunni keenya akkuma nama kaasee jiru bal'inni lafaasaa dabalaa jira. Oomishtummaan isaa dabalaa jira. Kanaaf galiin bunarraa argamus akkasuma dabalaa jira. Bu'aaf faayidaan dinagdee biyyaaf qonnaan bulaaf kennus dabalaa jira waan ta'eef kanaaf bara kanas haaluma kanaan buna kuntaala miliyoona 18 argachuuf karoorfamee kuntaalli miliyoona 16.9 sassabameetu kan inni jiru. Kanaaf bunni sassabame kun immoo haaluma kanaan gabaatti dhiyaachaa kan jiru ta'uu isaati. Bunni keessumaa hawaasa keenyaaf iddoo guddaadha kan qabu. Hawaasi keenya walitti hidheenyaan buna wajjin qabu baay'ee guddaadha. Dhimma hawaasummaa wajjin fudhattanii ilaaltan qonnaan bulaan keenya bunni hawaasummaan isaa buna wajjin kan wal hidhatee jirudha. Dinagdeen qonnaan bulaa keenya bal'inni isaa buna irratti kan inni hundaa'ee jiru. Kanaaf bunni qonnaan bulaadhaaf keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti iddoo guddaadha kan inni qabu. Kanarraa kan ka'e akkuma nama kaasee jiru waggaa waggaadhaan misoomni bunaa naannoo keenya keessatti babal'achaadha kan inni jiru. Kanaaf bu'aan gama kanaan argamee jiru edda mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee oomishi isaa akka dabalu, oomishtummaan isaa akka dabalu, qulqullinni isaa akka dabalu, gabaatti akka inni dhiyaatu dabaluuf buna inisheetiiviin akka inni haammatamu godhee xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamee waggaa waggaatti jijjiiramni achirratti argamaa jiru mul'achaadha kan jiru. Kanarraa kan ka'e jijjiiramni naannoo sanarratti argamaa kan jiru immoo jijjiiramni immoo dinagdee qonnaan bulaa irratti mul'achaadha kan jiru yeroo ammaatti. Kanaaf qonnaan bulaan buna misoomsu kun bu'aan bunarraa argachaa jiru waggaa waggaadhaan dabalaadha kan dabalaa jiru ta'uu isaati. Kana duwwaa otoo hin ta'in qonnaan bulaan illee qaamni buna irratti hirmaatu kunis bu'aan bunarraa argatu kan ittiin dabalaa jiru ta'aadha kan inni jiru. Kanaaf kana duwwaa immoo miti kana oomishaaf oomishtummaan isaa duwwaa akka dabalu gochuu duwwaa otoo hin ta'in yeroo mootummaan haalan daldalli buna keessatti rakkoon jiru sun kallattiin ittiin furamuu danda'u yookiin immoo funcisaa kallattiin ittiin gabaabbachuu danda'u sansalanni bunaa isa oomishuu duraa kaasee hanga isatti fayyadamutti jiru gidduu jiru sunillee kallattiin ittiin gabaabbachuu danda'uuf mootummaan hojii bal'aadha kan inni hojjechaa jiru. Kanaaf inni guddaan qonnaan bulaan buna oomishu kun haala inni ittiin kallattiimaan buna gabaa biyya alaatti argatu kallattiin ittiin ta'aa jiru hin jiraata. Kana jechuun qaamni adda addaa bunarraa fayyadamu sun kan eenyutaa kan isa misoomsuu fi kan isa fayyadamuu kallattiin ittiin ta'uu danda'u. Kanannaa ta'u qonnaan bulaan bu'aan bunarraa argatu maal ta'a dabalaa deema jechuudha. Kana irrattis hojiin hojjetamaa jiru hojii bal'aadha. Kana gama kanaanis bu'aan argamsiisaa jiru hin jiraata. Haa ta'u garuu immoo bal'ina qonnaan bulaa qabnurraa kan ka'e ammallee qonnaan bulaan bal'inaan dhimma kanatti hirmaatee bu'aa qabeessummaa isaa dabalaa akka deemuuf ammas hojii kan nu barbaadu ta'uu isaati. Oomishaaf oomishtummaa bunaa dabaluuf hojiin bal'aadha kan nu hojjetamaa jiru. Inni tokkoffaa bunni bal'inaan kallattiin ittiin dhaabbachuu danda'u. Waggaa waggaadhaan biqilaan bunaa bal'inaan kan inni qophaa'u. Inni qophaa'e kun immoo kallattiin ittiin tokko lafa haaraarra dhaabbachuu danda'u. Kana jechuun buna babal'isuu jechuudha. Lammaffaa bunni dulloomee oomishaan ala ta'e
tokko kallattiin ittiin buqqee saaraatiin bakka bu'u. Lammaffaa immoo inni dulloome kun immoo gamashamee yookiin muramee bifa haaraatiin kallattiin ittiin oomisha kennuu danda'u hojiin bal'aa kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Kanaaf kana jechuun kanaan dura bunni oomishaaf oomishtummaan isa gad bu'aa ta'e bunni dulloomaa ta'e kun kallattiin ittiin buna sanyii filatamaatiin bakka bu'ee oomishaaf oomishtummaan isaa dabalaa deemu gochuudha. Inni lammaffaa hojii qulqullina buna wajjin wal qabatudha hojii hojjetamudha. Hojii qulqullina buna wajjin wal qabatee jiru akkuma beekamu bakki argama buna arabikaa biyya keenyadha. Biyya keenya keessatti kan inni argamee jiru. Bunni biyya keenya keessatti argamu malee inni oomishtummaan isaa gadi bu'aadha. Qulqullinni isaas illee haaluma kanaan gadi bu'aadha. Kanaaf kana fooyyessuuf akkuma kaasee jiru mootummaan xiyyeeffannoo addaatti kenneetu kan inni hojjetu. Keessumaa qonnaan bulaan qulqullinni isaa wajjin wal qabatee jiru kun qonnaan bulaan buna diimate duwwaa kallattiin ittiin sassaabu. Isa sassaabe kan ammoo kallattiin ittiin siree irratti qoorsu. Isa qoorse kan ammoo sirrii mana kuusaa sirriitti qabatee kallattiin ittiin gabaatti dhiyeessu. Gabaa beekamaatti dhiyaate immoo bunni sirnaan qullaa'ee sirnaan immoo gabaa giddu galeessatti akka hojjetuuf inni guddaan dhimma hubannoo uumuun bal'aan hojjetamaa jira. Inni deeggarsaaf hordoffii naannoo kana wajjin wal qabatu hojii bal'inaan gadi bu'ee kallattiin ittiin hordofamaa jiruu fi dhimma hubannoo uumuu konfereensii adda addaa gaggeessuu wajjin wal qabatee jiru kun waggaa waggaatti hojjetamee jijjiiramni achirratti dhufaa jiru immoo jijjiirama baay'ee yoo irratti hojjetame kana caalaa milkaa'uu danda'u ta'uu isaati kan inni agarsiisaa jiru.